يا بابا كي توني رافتمو يا بابا كي توني رافتمو ايه جلك انت أنا كنا قبلنا. ايه مجان خوجيك انا ندوتني اوجو ولا بركا الشما اكم جرتن فيا جرتني obbolee wankii obboleetii wantiya kan addunyaa irra jirtan kan biyya keessa jirtan chaanaalii kiyya kan hordoftan isin hunduu fayyaa jirtanii nageenya waaqayyoo isin bira haa kennu sin jedha qophiin ani har'a kan prankiin ani har'a qabadhee dhufe baay'ee namatti ulfaata baay'ee namatti ulfaata so itaalim irratti har'a dhukee kaasuu wanta qaxalee wankiyya isheen normaalii amma normaalii ጓደኛ ሺ ብረጀቹዳ ዳኢማ አቺ ጎቴ ዱፋጅርቲ ገባዳ ኦልሞስት ዱፋጅርቲ አማ ፕራንኪን ረት ጎዱ በርባሪ እስኒ ገሌ ኖርማሊ ፕራንኪን ኩን አካና ጀኤቶ የቹዳ ገዲ ፈገኛን ስንትሙ በርባሪ ጀስት ፕራንኪ እስን ጎዱ እስን እንዱ ጀቹዳ ኑፊቶ ኮማሌ ሀገር ማት አኮርዶፍታን ይፈን እስኒ ገሌ ሶ ፕራንኪን ራ ጀቹዳ ባኢና መትልፋታ dida arga kinan jechu dandesani na abaru dandesani hafuna jedai ifamana godai me pranki kan haga dumatti kai esunundu nu hordo fans injeda warren channel kan ammo harata tan jolle nu rafatina please subscribe gochato wala gargarun sinjeda warren inni biramu gidu dan jechuda warren channel bitachu barbadan kara keessatin duwa sagal digdama kultor torbatam sagal saddeettamii lama haluna jedai akkasumas immoo jechuudha pranki kana amma hin agartanii horaa bulaa nagaan naan jedhaayi ifama yoon balleessa immoo horaa bulaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya itaanim irratti har'a dhukee kaasuu fantaa tokkoffaa jechuudha hiriyaa ishee bira jechuudha hiriyaa ishee bira daa'ima kiyya teechistee dhufte ittiin jijjiiramu har'a jechuudha daa'ima kiyya naa fidi. daa'ima kee eessa buute injaani pilaas immoo eessa geessee dhufte maaliif sa'aatii kana mullaa turte jedheetu jechuudha ibidda irratti buuse jechuudha nama raadhe jechuudha amala kiyya hin beektan isin hunduu jechuudha so amma dhuftee jirti qaxaleewwan kiyya mee reakshiiniin ishee maalidha isin hunduu nufi tokko malee viidiyoo kana hordofaayi daa'ima kiyya fidi jedheetu kokkee ishii qabaase keshi kabechu garu ifamana goda isin gale ifamana goda yoon balleche ifamana goda yaa isin gabashanan sisu isin boharsun barbaade garu reaction in italy mali da isa jedu me isin ndu haga dumatin hordofay qoyna la regzetoko egaa kabajamtoota sagaleen kun jechuudha moobaayiliin kun saawundi riikardii gochaa jira asan teechisa moo kan moo harkatti qabadhe callisee hin beektee yaadu normaali okay dhuftee jirti amma dhuftee jirti eechaa dhuftan jaan isin hunduu na dhaggeeffadha yaa saawundi riikardii oi Nanu gattu? Maal si jala bade arra mana nulle. Naat man mani duwasti fakkanne. Issa dhufta taani. Haa, sitti mimti. Ko kan ganama baatee jaa. Dadhabeema. Ganama naati jechu geechee miti sitti nimne. Sistari bira geechuu gaa. Hiriyaa ta'e bira. Eenyudha? Masii bira. Maa sitti nimne ganama masii bira nan geessaa. Naachumaan immoo nama gaafadhu qaba. Sin jenne achumaan ishee wajjin ulsuu sattabadhu. Ay normaali. Ishee bira tureetan achii booda deeme. Qoy. Normally daa'iman hiriyaa kiyya bira godhe isan naan jettimu sila sijjammar akkati bareeddee deemuun kee maaldhaaf
tokkoffaa kana lammaffaa ganamoorataan baatee haga amma turuun kee maalidha ofii kiyyaaf waan qoonqoon naqabee jira namni midhaan naafu hojjettuu mana jirti miti mana qulqulleessitee jirti midhaan hojjenne ishi ganamaaf maaliif baate ganamaan maaliif baate ganamaan bahee bar xiqqoo nan boqadha achiin booda immoo manni kun maal sitti ta'eetoo achiin nama biraatti jechuudha kan boontu. Disaa maayinni irra qofa gaaffii akkamii na gaafachaa jirta dhugaa keetii moo maayinni buna dhugdanii utaanii bunatti jechuun maaliif turte haga ammaatti jechuudha. Daa'ima kiyya moo jechuudha orma bira achitti maal ta'a? Daa'ima kiyya orma bira gootee maal dhufta? Orma biraa miti mucayyoon godinyaatiyya wayim immoo boleettiitiyya isheen beekta. Immoo isheen ijoollee ishee torban lama guutuu osoo ana bira teechiste maal rakkoo qabu? Ani daa'ima kiyya ishee bira osoo godhe maal rakkoo qabu? Obboleettiitii ta'uu? Akka obboleettiitiyyaati isheen. Dhiigummaa qabdanii isheen? Akka yeroo tokko bee namni jechuun dirqama obboleettii ta'uu qabdu. Dirqama obboleettii ta'uu ishee. Maaliif qooyaan ijoo ganama qooy? Utaalee qooy na dhaggeeffadhu gidduudhaan namkutiin qooy na dhaggeeffadhu. Duraan dursee ta'u jechuudha yaada kiyya malee ganama akkana naan jettee baate moo sila akkam? Didaa naati achitti geechee bakka maaliif achi jenne? Achi kan dhaqxee dhufte bakki ati deemtee dhuftu maali? Eessa dhaqxee dhufte? Dhuguma na gaafachaa jirta? Eessa dhaqxee dhufteedha? Bakka daa'ima koo achi gooteetu ati eessa turtee dhufte? Didaan har'a maal taate qoy garuu? Eessa dhaqxee dhufte taalam? Natti ija natti hin babaasin? Ija natti babaasinii miti. Laal sirraa natti eessa dhaqxee dhufte tokkoffaa immoo daa'ima achi goote ishee ati eessa deemtee? Isaaf taalam? Namni nama dhagaa hojjettuu nu dhageessi. Ishi qoy ani maal ifaan ifatti natti mi ilkaan kee gadhaxu natti godhina lafaa kaasisuu jechuudha. Qoy maal taate? Ilkaan kee gadhaxu natti godhina ifaan ifatti natti eessa deemtee dhufte? Maal saayirta dhugaa? Eessa deemtee dhufte taalu natti mi? Nama gaafa daa'ima qofa deemu ture daa'ima maal dhufee ishee? Nama tumoo maayinni? Eessa deemtee dhufte natti mi taalu? Cingidee amma ta'a. Dhugaa dubbachuudhaaf ganama sitti himeen ba'e miti. Achiin booda immoo ishi deemnaan jetti. Taayi. Ani wayyaa jijjiira to'eera. Dhiiraan ani gaafattarina. Eessa deemtee dhufte ishii natti? Eessa deemtee dhufte? Eenyu gaafattee dhufte? Qoy isa kanas bakka deemtee natti hin taati. Eessa deemtee dhufte taalam? Eenyu bira dhaqxee dhufte? Maara bakka deemsitti. Maaliif natti himu? Ani abbaa manaa keetii miti. Maal fiddu? Ani abbaa manaa keetii miti. Eessa dhaqxee dhufte natti himu? Ganama sitti himeen ba'e. Eessa Akkoo hiriyaa kee bira hiriyaa kee bira. Ishee bira deemee daa'ima achi godhee nama dee jira achi dee gaafa. Nama dee maal fuddaata? Somni sirraan bareedu. Akkana naan jettee? Gwaardinyaa ishee bira deemee nama gaafadhuu qaba siin jedhee miti. Namni sun eenyudhaadha? Nama dee. Hindeenye. Qoy maal taarra garuu maaltu jijjiiramte maayinni qoy. Waan dhageessa qabdu. Etaanim ani si dadhabee kan jiru sirna yaada jiru natti. Natti aarte yoo ani natti bareedu ati dasa. Ishii isaa miti daa'ima achi teechistee kophaa kee dhufuun kee eessaa dhufte akkatti? Dirqamaan daa'ima baadhee zooruu qaba. Yoo bakka deemutti daa'ima qabee deemuu qaba. Inni biraamoo jechuudha shittoon ati jechuudha shittoo sirraa urgaa kun shittoon kun kan shittoo eenyuti? Si galee? Didaarra qoy shittoo durmaan dubadhu shittoo manuma keessa shittoo akkamiitiin dibadhe shittoo mana keessa jiru dibadhe moo qanyisaa jirta? Qanyisaa jirta? Maayinni? Qoy ani akkatti fadhee deemee hin qanyiste natti bareeda. Qoy ani abbaa manaa kee ta'uun hin raffate moo ani abbaa manaa kee ta'uun hin raffate moo sila akkam? Rakkoon kee maayinni immoo anuma walloluu barbaadde ati. Rakkoon kee ana walloluu yoo barbaadde akkana rakkoon akkana jira jedhiti natti. Yaami obboleettii ta'e yaami. Akkoo shirra maaliif ishee? Obboleettii ta'e yaami. Yaami moo sila akkam akka ishee dhageechuu barbaadde moo sila akkam? Qoy ati garuu maayinni nana akkatti yitu. Eessa dhaqxee dhufte taalam? Eessa dhaqxee dhufte? Ati garuu sirrii. Natti mee eessa dhaqxee dhufte? Natti mee gafii natti. Haga ammas obsaa jira. Amma ani namanni. Innaa waan si namanneef malee. Eenyu wajjin teessee eenyu wajjin dhugdee dhufte? Bakka barbaade deemuu nan danda'a ishii.
Eenyu wajjin naan kottaa. Bakka tuqii akkana tuqqafummaa barbaada. Tuqii baara ati amala akkanaan qabna. Taa'e kottu. Taa'e achaatti taa'e. Eenyu wajjin dhaqxee dhufte. Eenyu wajjin deemtee dhufte. Taa'e na taasisa. Taa'e kanaan jaaladhu. Natti ta'ee na rukuchuu hin dandeechu. Si rukutuu nan danda'a, si xafaxafuu nan danda'a. Jalqabi ka. Taa'e. Jalqabi. Taa'e siin jedhee. Ifin ka yoo harki kiyya kun akka sirran gorre laal. Taa'e. Si sodaadhiseetee moo. Waan si kabajeeffan. Ana si kabaje malee ana si obsee ana si kabaje. Kabajaan jira isaan jira haka hammaatti jechuudha. Ati garuu dubbiin kee sirrii hin jiru. Eenyudha micaan? Eenyudha micaan? Micaan maali? Micaan kan wajjin turte. Nama dhage. Namni natti bilbilee. Hoteela akkana nama wajjin turte naan jedhe. Eenyu wajjin turte natti eeyyan. Ati waan dhageesse hunda hin amantaa? Moo? Hin amantaa? Ani nama wajjin ani hoteela moo ani moo? Hoteela naan jedhe. Dina bakka na naarsiin amma. Eenyu wajjin kan aasaa jirta. Eenyu wajjin turte naan taa'e natti. Eenyu wajjin turte. Almasee addaan baala. Si galee? Anaan duubatti wannooti. Anaan duubatti dhiira wajjin wannoo wal agarta moo sila akkam? Anaan duubatti dhiira wajjin wal agartaa? Ani yoo ani danda'u natti ni yindi. Inni beekama kana dhufuma natti ni yindi. Tokkoffaa jechuudha. Lammaffaa immoo ani waan akkana hin goone hin beekta. Bohaala waan hin taane gooteet xaxatii hin taane keessa seenta. Ishii dhugaasii jechaa jira. Amsa muna qoyarta. Waan ati dubbatte kun hundi soba akka ta'e yeroo beektu san garuu yoo ifa mana gaafattu sanii mataasii dhukkuba ofii keeti beektaa? Ishii mucayyoo waan sodaatteef mana keessatti dhukatte. Wanna kana hunda amma isheen deemtee maazariif fi faazaritti nimti. Ishii akka kana ta'u barbaadde moo? Ani waan isheen Itaalem laal ani jechuudha. Inaan sofne ani boon barbaadu. Ani giddumaan obsaatan jira sii galee. Ani nama baay'ee wajjin jechuudha yeroo wal qunnamti nama baay'ee irraa dhagaatan jira sii galee. Pilaas immoo wanni ani sirriitti si shakkuu qabu daa'ima akkamitti fiddee dhufne kophaa kee akkamitti dhufte. Maal sammuu akkamii qabdu? Qarqaarame arrallee ati mee arrallee bakka daa'ima kee ani sifan qabaa. Ati immoo karaa manaa deemiti muna kee. Amanteetu akkam diriyaa kee bira teechistaadha ati amma. Pilaas immoo ishee dhiisi inni rakkoon qabu. Micaan bilbilee jechuudha hoteela akkana nama wajjin akka jechuudha biiraa dhugaa jirti midhaan nyaachaa jirti bashannanaa jirti naan jedhe. Anarraa maal dhabde? Itaalem anarraa maal dhabde? Anarraa maal dhabde natti himi? Wantan sitti hanqise hin jira moo sila akkam? Amma dida waan haasaa jirtu kun hundi soba. Ergixanyaadha? Eeyyeen soba garuu wanni kun akka dhugaan ta'e yeroo beektu san garuu ifama akkamiin nagaafattu? Qoy ati garuu akkamitti akka isheen akkasitti gooti Itaalem akkana gooti jettee yaadde? Ani mas nama na. Ani si amaneetu waggaa. Mana amantee argee waan ati goote argee osoo akkana godhe. Namni kinoo natti bilbilee wannoo. Micciiraatti akkana goota osoo godhellee jechuudha. Kana caalaa si tagabbaayu. Xiffiidhaan yoo argaa kanarratti si kuffisaayu. Ani sin kabajaafan si galee waanan si kabajuufan akka nama dhiira kaanitii miti yaada. Waati maaliin egaa yoomii akkana taate? Ani mana keessa taa'ee deenyaan wayim immoo malkii akka duraanii ta'uu baannaan. Waa'ee malkii maalii taasu? Seetu na dhiisee deemaa jira. Seetu na dhiisee deemaa jira beeku. Ani si dhiisee hin deemne ka ati wajjin. Eenyu wajjin turte? Mikinaata barbaadaa jirta. Ati ana waliin wal loluudhaaf mikinaata barbaadaa jirta. Eenyu wajjin turte namni sun eenyudha? Nama deenaan jette malee nama dee biran deema. Boorsiin geejjeessa yoo barbaadde boorsiin hin deemne shi bakka hin deemne jechuudha. Deemtee haaraa ati gaafachuu qabda dirqama shi. Ani annoo keetitti akka keefi nama lama ta'ee kan deemu bilaan eessaa naan jedhan ati garuu bakka akkana deemuu hin jaallattu. Boon deemtu yoo dubartiin deemtee. Maal jechuu barbaaddeet ani bu'aa deemee hin beeku? Deemtu. Bu'aa baay'ee sitti hafeera. Bu'aa deemtee hin beektu. Yoo namni dhukkubsates deemtee hin gaafattu. Kara kooti. Itaalem wannan taane qoy maal jechuu barbaaddeet wannan taane ani deemee hin beeku? Biiziidha jetta malee ani hojii qaba ani akkana qoy nan dhufa ishi jettee nafta garuu ani ishi inni biiziidha hojii qaba akka isaan sitti hin aarreef ani waan baay'ee jedheetan ishi
ati garuu akka eessa deemte Itaalim qoy nama dhukkube jechuun nama dhukkube jechuudha ani gaafadhee ton beekon fi karaa keetiin deemta malee yeroo baay'ee dhiyootti nama dhiyoo jiru malee deemti fageenya deemte nama gaafattu isa dhugaadha. Taadhaa hojiidhaan nan biizii ta'e kaa taadhaa ati bakka kiyya buuta amma qoy dubbiin qayyarin gilsii natti mi ishii amma eecha dhaqxee isa kana gilsii natti mi ishii yoo si akkasii amanu barbaada. Hiriyoonni kiyya keessaa takka deechee deemee gaafadhee dhufu bakka maalanii nagaan siiftee jedhee marqaa nyaadhee dhufe bakka kanuma ati hoteela maal jettu kana hin beeku bakka hoteela jettu san namni si bilbilus maal akka ta'e hin beeku na waan ati jechaa jirtu kan hin beeku ishii naagalaas hin jiru immoo naatiyyaa amma deemee na fida anu danda'e qaba malee anatu danda'e malee wanti ati beekuu qabdu tokko duraan dursee ammam na jaalatta meenatti sin jaaladhu ammam na jaalatta natti mi sin jaaladhu ammam na jaalatta natti mi Itaalim ani baay'ee si jaaladha du'eeta si jaaladha namni nama jaalatu hin qanyisa kana beekuu qabdee nama daddarba inni kan amma si jaaladhu hin beektaa miti hin beeku bakka etu baay'ee si jaaladha Frank sirriitti hojjedheeni jechi keenyarra barbaadu bakka Itaalim Frank sirriitti hojjedhe qalbii akkana dhiisi bakka Frank akkana egaa yoomii ati qoy Frank egaa yoomii Frank akkana irratti hojjechuu jalqabde mataan hodhoosuuf moo nama raachisuuf moo maali inni yaanni kee Frank sirriitti hojjedhe lamaaniyyaan kinoo kaameeraan achirra jira ifa manaa godhaa hordoftoota kiyyaa baay'ee balleechatan jira akka na abaartan isin hunduu yaa ifa manaa godhaa rabbillee ifa manaaf haa godhu yaa kun kana hundarra isin bashannansiisuu barbaadan dhugaa siiriyeesii fakkaata dubbiin hunduu jechuudha yoon balleecha ifa manaa godhu dhiigate simalee uumaan qabu bakka feedee Ameerikaa deemsina mana Ingiliiz deemsina mana maal fashii qoy garuu maal rukuta maal darbita ay akka mee xinikaariyaa ispoortii sammuu hojjechatan jiraanti nan jaba garuu inni ishee mida dhiira irratti kan cheekii gochuu qabu jilbifadhu fedhifama gaafadhu dhugaa jilbifadhu kun ishee tagabbaa dhugaan isin jedha egaa yoomii ishii jilbifanni akkana miti luka lamaan jilbifadhu Ifama bareedduu kiyya ifama nan balleeche kanaayyuu hin dhiisu dhugaa keessi kee baay'ee aareera maznaanyaa na baasechaa jirta maal barbaadde Nyam beektaa nan balleeche qaxalee waan kiyya nan balleeche ifama naa godhaa baay'ee ifama naa godhu dhugaa boo'u fadhiyyuu garuu boo'u jedhe kan simalee maalaan qabu simalee maalaan qabu Ifam nan balleeche bakka tu. Ko aarii kiyya narraa dafeen bahu baay'ee na arsitee bar. Jechuun beektaa aariin akkamitti ati waan hin taane haasofte beektaa. Ashi ifama naa godhe hin balleeche. Kabajamtoota hordoftoota diditti maanyaa. Ifama balleechetan jira baay'een balleeche ifama naa godhaayi. Qaxaleewwan kiyyaa baay'een balleeche kaa'imee ifama jeengise tokko maaloo ka'e. Hop! Ifiddati. Sejammaran Ingiliiz deem Ameerikaa deem sirna ay dhugaa dubbachuudhaaf waan akkana kana gargaaru jechuun har'a na argatte nan beeka garuu waan akkana hin goote jedhee siruma gonkumaa jechuudha yaada ifama baby calm down ifama baby calm down ifama nan balleeche sin jedhe eshi ifama bareeduti si dhiisee jira shi amma beek ifama osoo dhugaa ta'e garuu dhugaa didittiin garuu yoo irraa ibiddi boba'u agartanii yoo irraa ibiddi boba'u bakka achi dadhabee dhufe asuma baby calm down roobni dhufaa jira joon anyways baay'ee dhiifamaa nan balleeche fuulduraaf yaa pirankii sirratti hojjetee ta'u tasaa dogoggortee akka yaadne adaraa akka yaadne Makarta pranken sirratti hojjeta. Silaamaaniyyaam warreen chaanaalii kanaa haaraa ta'an subscribe. Wanni kun immoo
jechuun kan inni piraanki hojjetan irra caalu immoo hin beekne akka ani hojjedhu garuu guyyaa nan eega. Bakkashi. Hora bulaayi dubbii daqiiqaa 17 akkana hojjennee jirraa dhiifama naa godhaa baay'een isin jaaladha. Isin kabajaa dhiifama naa godhaa. Nagaan naa jedhaa.